Assalaamu alaykum obboleeyyan kiyya akkam jirtan aras viidiyoo biroo qabadhee dhiyaadhe nyaata ijoolleetii ni goonaa itti dhiyaadha. Har'a waniin qabadhee dhiyaadhe foon diimaa takkaa'u foon loonii jechuudha. misira duudaa, shumburaa, boqqoolloo, qullubbii, timaantim, shunkurtii hamma kana qabadhee dhiyaadhe. Saliixa olive oil takkaa'u zayituun orgaanikii fayyadamaa jechuudha daa'ima kiyyaaf. Coconut oiliinis dhadhaanis wanni sadeen kun hedduu bareedaadha daa'imaaf fayyadamuun. Nyaata daa'imaa keessaa saliixa waan akka faatii daa'imni dhabuu hin qabu. Shunkurtii, timaantimii fi qullubbii fi fooniin waliin irra kaa'adhe isaan kanan dura bilcheessa. Foon loonii diimaan hedduu bareedaadha. Iron, zinc, B viitamiin, prootiin waan jaamu kana hunda of keessaa qaba. Isaaf misirri gosta akka wanni isaan qaban misirri kunis iron qaba, zinc qaba, B viitamiin kana qaba, prootiina qaba. Shumburaanis boqqoolloonis hundinuu wanni kun hundinuu gahee guddaa qaba jechuudha. So nyaata ijoollee yeroo waggaa takkaaf deemtu yeroo dhadhaabbachuu eegaltu afranirraa ol kaatee jabeenya isaan feesisaa. Nyaata akkanaa full iron, full prootiin nyaata akkanaa kana isaan feesisaa. Saniifin waan kana waliin nannaqee nyaata bareedaa akkanaa kana qopheessee jechuudha. Boqqoolloon hattaa kaarboohayidireetii keessaa qabdi. Nyaata bareedaadha jechuudha. Yeroo bilchaatee hundoo kana fakkaata ni daa'inaaf jechuudha. Yeroo takka daa'ima gizee hakimaa geesse ayiraniin isaanii gabbu'ee maali ayiran akkana siin jaan ayiraniin isaa gabbu'ee so ijoollee akkasiisan fa'aa hedduu wanni akkanaa fayyada foon looniitii fi nama guddaafillee yoo ayiraniin isaa gabbu'ee wanni akka foonii dafee nama dhaqqabaa hin jiruun misira kana fa'aa je'idha. So daa'imman qofaaf adoon ta'in daa'imman jajjabas nama guddaafis wanni akkanaa bifa shoorbaafatti godhannee yoo fudhanne hedduu bareedaadha jechuudha. Haati garaa qabdu faan hedduu waan bareedaadha jechuudha. Yeroo daakame kana fakkaata maaliif qajeeleen daa'imni yeroo baatii takkaa hojii 9 bira kutee nyaata isaa hedduu haalaan daakuun diras hin barbaachisu. Maaliif jabaataa waan dhufuuf akkasumatti nyaatas jabeessaa deemuu qabda. Ookilaafi suma sayyoo barsiistee haruma laafaa san fedha daa'imni.